Yooyaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni wabii miidiyaa akkam turtan akkam sa'aatii kana geessan nageenyi fi jaalalli tokkummaan argachuun gammachuun siniif haa baay'atu. Guyyaan har'aa guyyaa addaa guyyaa baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu irratti argamna. Guyyaa addaa kanammoo keessummoota ajaa'ibaa qabadhee sinii dhufee jira. Warroonni wabii miidiyaa taatan hundi keessan immoo keessummoota kana akka sirriitti simattan abdii guddaan qaba. Egaa warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gootanii yeroo hundaammoo viidiyoon keenya guyyaa guyyaan isin bira ga'uu yoo barbaadan mallattoo bilbilaa ishee fakkaatu tuquudhaan olii gochuun dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Egaa viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo laayikii gochuudhaan yoo isin waan hedduu irraa barattan hiriyoota keessanii qooduun dagatinaa. Ashama jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni chaanaalii keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaan har'aa immoo keessummoota ajaa'ibaa egaa istiidiyoo wabii miidiyaatti qabadhee isinii dhufee hundi keessan immoo keessummoota kanarraa waan hedduu akka argattan abdii guddaa qaba. Keessummoota kana gaafan qabadhee gara istiidiyoo wabii miidiyaatti dhufu hundi keessan warroonni wabii miidiyaa taatan egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota ijoollee qaqqaalii kanarraa waan hedduun ni argattu jedhee abdii guddaa qaba. Anis immoo egaa ijoollee kanarraa yookaan immoo namoota asitti argaman qeerroowwan babbareedoo asitti wabii miidiyaatti argaman irraa hundi keessan waan gaarii akka irraa argattan abdii guddaan sin biraa qaba. Hundi keessan egaa qeerroowwan kana arguudhaan sheerii gootanii subscribe godhuudhaan maatii keenya gochuun hin dagatina. Sababiin isaas immoo wabii miidiyaan yeroo hundaa wantoota garaagaraa bashannansiisuu fi jireenya keessan akkamitti akka jijjiirrattanii fi yookaan immoo ilaalchi namootaa maal akka ta'ee fi waa'ee milkaa'inaas ni barsiifna. Kanaaf hundi keessan tokkummaadhaan waliin taanee wabii miidiyaa guddifnu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenyaa amma immoo gaa keessummoota koo guyyaa har'aa istiidiyoo wabii miidiyaatti dhufanii argaman keessummoota ciccimoo babbareedoo ta'an qeerroowwan mammagaalan kan ammoo qabadhee isinii dhufee hundi keessan immoo egaa amma isaa wajjin wal bartu jechaadha. Kanaaf hundi keessan gara guyyaa har'aa wabii istiidiyootti dhufan sin barsiisa jechuudha. Hundi keessan jarreen kanarraa waan hedduu akka barattan abdii guddaan sin biraa qaba. Garsanattan sin dabarsa. Galatooma. Asuma harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota warroonni wabii miidiyaa keessatti argamtan bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu isiniin jecha. Egaa warroota nan beekneef Abrahaamin jedhama Oromiyaa Amboorraa ammaaf magaalaa Kaartum jechuudha. Guyyaa har'aa kanatti immoo jechuudha gara wabii miidiyaatti dhufuu kootiif hedduu gammadaadha jechuudha. Egaa hordoftoonni wabii miidiyaa keessatti argamtan chaanaalii kana subscribe like gochuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Hunduma keessaniifuu bakka jirtanitti nagaa gammachuu isiniif hawwa. Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota wabii miidiyaa jalatti argamtan bakkaaf kallattii jirtanitti nageenyi tokkummaan qabeenyi isiniif haa baay'atu jechaadha. Gaa warroota nan beekneef Iddeechan jedhama. Oromiyaa Finfinnee irraa ammaaf kanan argamu Sudaan Kaartum irratti jechaadha. Akkasumas immoo gaa hirmaattonni jaalatamtoonni wabii miidiyaa chaanaalii keenya jalatti argamtan egaa isinis immoo jajjabeessuudhaan akkasumas immoo subscribe like share gochuudhaan sirriitti tokkummaadhaan bakka guddaatti akka ol agarru abdii guddaan qaba jechaadha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ashama harka fuunee jaalatamtoonni fi hirmaattonni wabii miidiyaa jalatti argamtan bakka jirtanitti nageenyi jaalalli milkaa'inni isiniif yaa baay'atu. Warreen nan beekneef Kennaa Safaan jedhama dhalootan Oromiyaa Sulultaadha. Yeroo ammaa kana biyya Sudaan Kaartum jedhamutti argama. Akkasumas immoo jaalatamtoonni fi hirmaattonni wabii miidiyaa jalatti argamtan hundi keessaniyyuu garee kana jalatti meembarii chaanaalii kana taatanii argamtan warroonni duraan jalatti argamtan yeroo yeroodhaan barnoonni addaa beekumsa addaa qoodachuudhaan laayikii sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo namoonni haarawaan barnoota haaraa fudhachuudhaaf immoo laayikii gochuu hin dagatinaa jechuun jaaladha. Galatooma. Baay'ee namatti tola kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni wabii miidiyaa hundi keessan immoo egaa wal bartanii jirtu qeerroowwan mammagaalan na fuulduratti argamanii guyyaa har'aa immoo wabii miidiyaa
egaa isaanis immoo affeeruudhaan istiidiyoo wabii miidiyaatti argamu baay'ee namatti tola nama gammachiisa egaa hundi keessan isaa wajjiniin akka wal bartan abdii guddaan qaba hundi isaanis immoo chaanaalii mataa isaanii ni qabu egaa isaanis egaa chaanaalii isaanis immoo sabskiraabii gootanii hundi keessan maatii isaanii taatanii hundi keenya immoo waliin taanee iddoo guddaa geenye bakka guddaa akka geenyus immoo abdii guddaan simbiraa qaba egaa gamonummaan egaa guyyaa har'aa affeerraa isaan keenya kabajanii isaanis immoo istiidiyoo wabii miidiyaatti wanta dhufaniif egaa nabukeetti akka argamu akkuma beektanii Abrahaam irraa eegalle jechuudha guyyaa har'aa egaa namoonni baay'een wantoota garaagaraa jira dhala namaa keessatti jechuudha dhalli namaa tokko jedhee amma bakka barbaade ga'utti wantoonni garaagaraa ni jira isaan keessaa immoo guyyaa har'aa egaa qeerroowwan kana gaafan affeeruu wabii istiidiyootti jechuudha isaanis wantoota garaagaraa keessa dabarsanii bakkee kana ga'anii jiru guyyaa har'aa Abrahaam nabukeetti argama egaa Abrahaam guyyaa har'aa gaafin qabu Abrahaam nama kamiiti yookaan immoo Abrahaam bakki dhalatee yookaan immoo amboo naan jedhee jira egaa Abrahaam ati nama kamiiti yookaan immoo Abrahaam jechuun yookaan kaayyoo isaatiif gara fuulduraatti akkamitti jijjiirama gaarii fiduuf yookaan immoo dalagaa jira Abrahaam eenyu jettee ibsuu dandeessa? Asuma harkafuunii kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii wabii miidiyaa keessatti argamtan irra deebiidhaan nagaan koo isin haa qaqqabu isiniin jechuun barbaada. Egaa guyyaa har'aa kanatti guyyaan irraa guyyaa addaati guyyaa baay'ee nama gammachiisu. Egaa guyyaa kanatti immoo jechuudha anis immoo gara wabii chaanaalii miidiyaatti kanatti dhufu kootiif hedduu gammadaadha jechuudha. Irra deebiidhaan keessummoonni keenya warroonni maatii miidiyaa chaanaalii keenyaa hin taane subscribe like gochuu share gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Egaa gamanumaan gara gaaffii kooti yoon deebi'u jechuudha. Egaa guyyaa har'aa kanatti jalqabatti kaayyoon kiyya maalidha kan jedhu fuulduratti namni tokko addunyaa kanarratti yeroo dhufutti purpose of life yookiin immoo sababa gara addunyaa kanaatti dhufeef ni qaba jechuudha. Akkasumas immoo jechuudha future plan yookiin immoo karoorri koo gara fuulduraa namni tokko gara addunyaa kanaatti dhufuuf maalinni gara addunyaa kanaatti sababni dhufeef jedhee beekuu qaba jechuudha. Egaan tokkoffaan namni tokko sababni gara addunyaa kanaatti dhufeef jechuudha addunyaatu isa keessa jira moo addunyaatu na keessa jira jedhee beekuu qaba jechuudha. Namoonni hedduun yeroo hedduu addunyaa keessa jiraatu jechuudha. Garuu addunyaan isaan keessa jiraachuu qaba jechuudha. Ati jireenya kee keessatti yeroo kamittiyyuu bakka barbaaddes yoo jiraatte addunyaan akkasi keessa jirtu ilaaluudhaan beekuudhaan jireenya kee jijjiiruu bakka barbaaddu sana ga'uu danda'uu qabda jechuudha. Egaa namoonni hedduun jireenya isaanii fooyyessuuf yookiin immoo jijjiiruudhaaf karoora gara fuulduraatti qabaniif eenyummaa isaanii sirrii ta'e hin beekan jechuudha. Ga'umsa isaanii yookiin immoo humna isaan keessa jiru wallaaluudhaan jireenya namaa gadi yookiis immoo hiyyummaadhaan akkasumas immoo namoota gadi jiraatu jechuudha. Egaan sababni addunyaa kanaatti dhufeef maali jenneetoo sirriitti hiikaa sirrii yookiin immoo miningii sirrii ta'e ofiif kennuu qabna jechuudha. Namoonni hedduun hiikaa mataa isaanii wallaaluudhaan miningleezii yookiin immoo hiikaa dhabanii argamanii jiru jechuudha. Kanaaf kabajamtootaaf jaalatamtoota wabii miidiyaa keessatti argamtan jechuudha. Namni tokko gara addunyaa kanaatti kan dhufuuf yookiis immoo sababni gara addunyaa kanaatti dhufeef maali kan jedhu sirriitti beekuu adda baasuu qaba jechuudha. Eenyummaa kan si beekuu danda'u ati addunyaa kanatti dhufteef lakkoofsa guutuudhaaf osoo hin taane lakkoofsa guutteetu dhalatte jechuudha. Maaliif addunyaan kun maal akka sirraa barbaaddu akkasumas immoo wanta haaraa kalaquu ni dandeessa jechuudha. Namni tokko sababni gara addunyaa kanaatti dhufeef maalinni jireenya isaatiif wanta barbaade sana argachuu danda'uudhaaf jechuudha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota wabii miidiyaa keessatti argamtan bakka jirtanitti nagaan koo isin biraa ga'u isiniin jecha irra deebiidhaan hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaa gammachuu isiniif hawwaa turtii gaarii. Waaw baay'ee namatti tola haala kanaaf nu qoodee jira jechuudha Abrahaam. Egaa hundi keenya maaliif viidiyoo kana amma dhumaatti yoo ilaalle waan hedduu akka irraa argannu abdii guddaa qaba. Viidiyoo kana irra dabartanii ilaaluun qabdan. Inni nu fayyade jettanii yoo ilaaltan viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluun dagatina. Sababiin isaas sarpiraayizii addaa dhumarra waan jiruuf jechuudha. Amma immoo egaa nama cimaatan sin dabarsaa qeerroo addaati. Innis immoo waan gaaffiin wal fakkaata waan ta'eef hundi keenya gara addunyaa kanaatti kan dhufneef
Maaliif jijjiiramaa fi guddachuu fi bakka barbaanne ga'uuf. Kanaaf hundi keenya immoo gara jijjiiramaa ga'uudhaaf maaltu nu barbaachisa? Wantoonni garaa garaa ni jiru. Kanaaf immoo ammas immoo gaaffii wal fakkaataadha waan ta'eef egaa gara iddeechaa tansin dabarsaa qeerroo iddeechaa. Tole gaasii deebi'ee dhufeen jira jechaadha. Hirmaattonni jaalatamtoonni wabii chaanaalii miidiyaa jalatti argamtanii warroonni haaraa taatan chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan akkasumas immoo warroonni tanaan dura turtan laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Tole egaa guyyaan har'aa kun guyyaa addaati kan baay'ee tokko namatti toludha jechaadha. Egaa maalifini hundumti keenyayyuu kan uumamne harka fayyaa miila fayyaa qaama guutuu qabaanidhaan karaa addunyaa kanaatti kan dhufne. Addunyaa waan nuuf gootuudhaaf osoo hin ta'in nutu addunyaadhaaf waa godha jechaadha. Sababbiin isaa addunyaan tuni yoo namoonni hin jiraanne addunyaa jedhamteetu waamuu hin danda'u jechaadha. Albuuda qofaa yoo ta'e addunyaa jechuu hin danda'amu jechaadha. Sila kanaatiif nuti jiruu fi jireenya keenya keessatti yeroo kamiyyuu wanta barbaannu tokko wanta ta'uu barbaannu tokko sirriitti addaan baafannee beekuudhaan yeroo hundumaayyuu maaliifini baay'oonni keenya jijjiirama kan barbaannu alaa kara keessatti itti barbaanna jechaadha. Akkasii miti yeroo kamiyyuu jechaadha dhalli namaa tokko keessa gara alaatti itti baasan malee alaa wanti inni argatu tokko hin jiru jechaadha. Sababbiin isaa osoo of hin jijjiirin addunyaan jijjiira yoo jedhe kuni maalidha of gowwummaadha jechaadha. Kanaaf hundumti keenyayyuu duraan dursinee sirriitti eenyummaa koo sirriitti yaada koo yoo jijjiire qixxee addunyaa tokko jijjiire ni yaadama jechaadha. Maaliifini yeroo ammaa kana namoonni hedduun isaanii jechaadha matsaafan dubbisan akkasumas wantoota garaagaraa osoo hin ta'in osoo hin jijjiirin biyyaa kan ba'anii jiranii kan hojii jijjiiranii jiranii. Sababbiin isaa maaliifini namni tokko wanta barbaadu tokko yoo addaan baafatee hin beekne sirriitti yoo addaan hubatee hin beekne wanta kamiyyuu kanas qabee akkasumas addaan kukkuteetuma osoo addunyaa kanarratti seenaa tokko osoo hin galmeessin kan addunyaa kanarraa boqotudha jechaadha. Kanaaf hundumti keenya warroonni chaanaalii kana jalatti argamtan hundumti keessanuu maaliif karaa addunyaa kanaa akka dhuftan sirriitti beekudha jechaadha. Sababbiin isaa yoo beektanidha wanta tokko kan hojjechuu dandeessanidha. Yoo hin beekne akkanumatti kan darbu ta'a jechaadha. Kanaaf hundumti keenya sirriitti jechaadha maaliif akka dhalanne sirriitti sammuu keenyatti xiinxalleetoo beekuudhaan addunyaa kanarratti seenaa gurguddaa ijaaree darbuu ni dandeenya jechaadha. Sababbiin isaa namoonni hedduun gaafuma dhalatan du'an jechaadha. Namoonni muraasni immoo gaafuma du'an dhalatan jechaadha. Kana jechuun maaliifini hedduun isaanii ni dhalatu isaan booda bakka jireenya wal fakkaataa osoo jijjiirama tokko fidin kan addunyaa kanarraa boqotan. Baay'oonni isaanii garuu immoo muraasni isaanii sirriitti aarsawwan gurguddaa kaffaluudhaan namoota baay'eedhaaf fakkeenya jijjiiramaa ta'uudhaan sirriitti riikardiiwwan gurguddaa caccabsuudhaan haga zalaalamii dirasitti kan jiraatanidha jechaadha. Hundumti keenya sirriitti seenaa hojjennee haa darbannu dhalli nu booda dhufu maal akka nurraa baratu. Sababbiin isaa nutis immoo dhaloota darbanirraa waa hedduu baranneet har'a kanas geenye waan ta'eef nutis immoo dhaloota dhufuuf sirriitti seenaa gurguddaa ijaaruu akka hin dagannee baay'ee sin kabajaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Wow, baay'ee namatti tola kabajamtootaa fi warroonni chaanaalii wabii miidiyaa hundi keessan guyyaan har'aa guyyaa addaati guyyaa baay'ee namatti toludha. Kanaaf hundi keessan waan hedduu akka irraa argatan kabajaan sin gaafanna. Hundi keessan viidiyoo kana immoo laayikii gochuu hin dagatinaa isin jechuu barbaanna. Egaa hundi keessan laayikii hin irraanfatinaa. Viidiyoo kana akka seentaniin laayikii gochuu hin dagatinaa. Hundi keessan immoo amma immoo kabajamaa fi qeerroo addaattan sin dabarsaa. Hundi keessan isa wajjin turtii gaarii. Aishama harka fuuni jaalatamtuun hirmaattonni wabii miidiyaa tole deebinee dhumnee jirra jechuudha. Tole kabajamaa fi jaalatamaa viidiyoo wabii miidiyaa irratti argamna jechuudha. Dhalli namaa akkuma beekamu gaafa gara addunyaa kanaa dhufu maayidhaaf kan dhufe hundi keenyayyuu ni beekna. Gara maayidhaa sababii jijjiiramaadhaaf gara addunyaa kanaa kan dhufne jechuudha. Addunyaa kanarratti gaafa dhumnu sababiin jijjiiramni sunis maal of keessaa qaba isaa wasana hundi keenya tokko tokkoon beekuun nurraa eegama jechuudha. Maayidhaan namoonni baay'een jijjiirama jechuudhaan addunyaarra kan deeman hedduu jiru. Addunyaarra deemiidhaaf qofa jijjiiramuu agarsiisanii namoonni jijjiiramuu kan danda'an wanta tokko uumuudhaaf wantoota iddoodhaa gara iddootti yeroo socho'an wanta addunyaa jijjiiru namootaaf wanta haaraa uumuudhaaf hojiiwwan kalaqaa kan uumaman maayidhaa fi baay'inni keenya jireenya keenya keessatti jijjiirama barbaanna malee akkamiin akka jijjiiraman hin beeknu.
iddoo tokko hojii jijjiirtedhaaf biyya jijjiirtedhaaf jijjiirama hin agarsiiftu. Dhaloota dhufu immoo kalaqxee waa tokko uumuu kan dandeechu maal gochuu yoo dandeeche addunyaa kanatti sababbiin dhufteef maalidha? Sababa dhufteef sana yoo beekte hojii tokko yeroo hojjettu sababa hojjettuuf yoo beekte namoonni hedduun gara addunyaa kanaa yaada dhufu malee maayidhaaf akka jiraatan addunyaa kanarraa akkuman osoo jireenya tokko hin jijjiirin addunyaa kanarraa kan boqotan hedduu jiru. Jireenya wal fakkaataa kan jiraatan hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Kanaaf jireenya wal fakkaataa sababbiin isaan jiraatan maayidhaaf murtee battalaa sababbii murteessanidha. Murteen battalaa maayidhaa fi namoota tokkoon yeroo aaran hoggaa sana rabsuudhaan wantoota hojii tokko eegalan hojii sun yeroo itti ulfaate battala sanatti murteessan ni murteessu duubatti ni deebi'u. Yeroo kana maayidhaa habdii kutachuudhaan jireenya dhiphinaa jiraachuudhaan gara duubatti deebi'uudhaan yeroo kana maal ta'u jireenyi wal fakkaata. Addunyaa kana irratti maal hojjetanii homtuu hin jiru jechuudha. Seenaa wal fakkaata jechuudha. Kabajamtoonni fi jaalatamtoonni wabii miidiyaa jalatti argamtan hundi keessaniyyuu viidiyoo kanarraa waa hedduu akka barattan yeroo hundumaayyuu viidiyoon addaa isin akka bira ga'u laayikii sheer gochuun dagatinaa iddoo jirtanitti jaalallisiniif yaa baay'atu turtii gaarii. Wow, jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni wabii miidiyaa hundi keessan guyyaan har'aa guyyaa addaa guyyaa baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu irratti argamna. Baay'ee namatti tola. Egaa qeerroowwan addaa guyyaa har'aa istiidiyoo wabii miidiyaatti dhufanii egaa wantoota gaggaarii nuuf qoodanii jiru. Egaa ammas immoo gaaffii addaan qaba qeerroowwan kanarraa. Qeerroowwan kun dhaloota qubee yeroo ammaa kana sadarkaa guddinaa yookaan immoo guddachaa jiran keessaa isaan tokko waan ta'eef isaan kun immoo biyyaafis naannoofis egaa dhaloota qubeedhaafis wanta addaa waan ta'eef isaan kun maaliif jenereeshinii amma dhufu kanaaf maaliif wanta bu'a qabeessa wanta ta'aniif gaaffii addaan isaan irraa qaba. Dhaloonni dhufus immoo waan hedduu waan irraa baratuuf jechaadha. Kanaaf amma gara Abrahaamittan darba. Gaaffiin hunda keessaniifuu gaaffii tokko waan ta'eef hundi keessan gaaffii wal fakkaataan sin gaafadha. Egaa amma gara Abrahaamitti gaafan darbu namoonni baay'een yeroo ammaa kana namoonni baay'een ni guddatu. Namoonni baay'een immoo hin guddatanii tokkoffaan namoonni baay'een milkaa'ina ni sodaatu. Namoonni baay'een immoo milkaa'aniit ni argamsiisu. Kanaaf namoonni hunduu sababiin isaa milkaa'uu dadhabanii fi maal jettee yaaddame? Asuma harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii wabii miidiyaa keessatti argamtan irra deebiidhaan taraa lammaffaan walitti deebinee jira jechuudha. Bakka jirtanitti irra deebiidhaan nagaan koo isin qaqqabu isiniin jechuun barbaada. Egaa gaaffii addaan gaafatamee jira. Gaaffii baay'ee nama gammachiisu. Yeroo ammaa kanatti namoota dhaloota nu duuba dhufaniif kan ta'u jechuudha. Egaa gaaffiin kunis immoo anis gaaffii kanaaf deebii sirriitti laachuudhaaf ka'een jira. Egaa akkasuma jechuudha. Yeroo ammaa kanatti namoonni tokko tokko maaliif milkaa'u namoonni tokko tokko immoo maaliif hin milkoomne kan jedhudha jechuudha. Gaaffiin ka'e akkasuma jechuudha. Namoonni tokko tokko jechuudha yeroo gara milkaa'inaa deemanitti jireenya isaanii keessatti maal yaadu waan tokko ni jalqabu. Wanta jalqaban sanas immoo riteeshin ta'uudhaan yookiin immoo walitti fufinsaan hojjetan jechuudha. Namni tokko hojii tokko istaartii godhee yookiin yoo jalqabe sababa yookiin immoo biikaawusi jalqabuuf qaba jechuudha. Ati jalqabuun kee yeroo jalqabdu sana dhuma isaan argitu yoo ta'e yeroo kamittiyuu milkaa'uun kee hin jiru jechuudha. Maaliif jalqabuun kee sun maaliif akka ta'e dhumni kee sanarratti maal akka argattu beekuu qabda jechuudha. Akkasumas immoo persistaansii yookiin immoo obsa qabaachuudhaan hojii sana walitti fufinsaan hojjechuudha jechuudha. Garaagarummaan yookiin difirentii namoota milkaa'anii fi namoota milkoofne maalidha? Warroonni milkaan wanta jalqaban sana wanta 5, 6, 7, 10 hin hojjetan. Namni tokko luka lama qabaateef muka lama hin koru jechuudha. Dirqama maal gochuu qabare hojii tokko qabate sana persistaansii ta'uudhaan walitti fufinsaan hanga xumuraa deemuu qabaadha jechuudha. Isa booda fiixee milkaanarraa calaqqisuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf namoonni milkoofne immoo hojii 5, 6 kan isaan qabatan jechuudha. Inni kan biraan immoo attituudii yookiin ilaalchi isaanii baay'ee isiiliidha yookiin immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Ilaalchi kee liitidii yookiin xiqqoo yoo ta'e yoomiyyuu taanaan guddinni kee akkuma sana xiqqoo ta'a jechuudha. Ilaalchaan jireenya keetiif yeroo kamittiyyuu baay'ee biiggii ta'uu qabda jechuudha. Kanaaf kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya jechuudha. Guyyaan har'aa guyyaa addaatii guyyaa baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Sirriittiin jechuudha miidiyaa kana keessatti barnoota hedduu akka argattan abdiin qaba. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Waaw baay'ee namatti tolaa jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni wabii miidiyaa amma immoo qeerroo iddeechaatan sin dabarsaa.
Tolee egaa deebinee dhufnee jira jechaadha. Guyyaan har'aa kun guyyaa addaati dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Egaa gaafiin keenya jechaadha. Namoonni baay'een isaanii milkaa'anii muraasa kan milkaa'u jechaadha. Yaa'u kuni wanta adda ta'e miti. Jijjiiramni yeroo baay'ee namoonni hedduun jijjiirama akkamitti ilaalanii chaalenjiidhaan asitti itti fakkaata jechaadha. Jijjiiramni tokkoffaa dhukkubbii qaba. Sirriitti dhukkubbii qaba jechaadha. Namni garuu isa san keessaa obsaan mul'ata isaa sirriitti waan ta'uu barbaadu yoo addaan baafateedha jijjiiramuu kan danda'udha jechaadha. Maaliif namoonni hedduun isaanii waanuma argaan kunis kooti kanan ta'uu barbaada jecha maaliif sababii dhalatanii wallaaluudha akkasumas immoo jijjiiramni dhukkubbii qaba waan ta'eef dhukkubbii sodaachurraa akkasumas immoo yeroo hundumaayyuu chaalenjiidhaan boodatti jedhaniitu inni ilaalan jechaadha. Kanaaf wanta adda ta'e hin jiru akkasumas immoo yeroo kamiyyuu abdii kutatu waan xixiqqoodhaan jechaadha. Sijjammar maaliif dhalli namaa tokko wanta tokko argachuudhaaf barbaadu taanaan yeroo kamiyyuu waan barbaadu saniif sirriitti of kenneetoo koomitimentii kun immoo sirriitti kutannoo yoo qabaatedha wanta san galmaan kan ga'uu danda'u jechaadha. Maaliif yeroo ammaa kana akka addunyaatti kan beekame riikardii gurguddaa kan cabsanii waggaa takka ji'a lamaan waggaa lamaan osoo hin ta'in wanta barbaada saniif yeroo dheeraa kennanii xiyyeeffannoo kennaniiti kan galmaan gaaniitoo yeroo ammaa kana seenan isaaniitirree bara baraan kan yaadatamuu danda'e jechaadha. Kanaaf isinis immoo seenan keessan akka dubbatamu yoo barbaadan waan jalqabdan san akka isin jijjiiruu egaa amantan sirriitti obsaan haga dhumaatti hojjetan seenaa ijaaruun kan keessan ta'a jechaadha. Kanaaf galatoomadha bakka milkaana tolaa agarra. Yooyaa jaalatamtootaa fi kabajamtoonni wabii miidiyaa egaa ammas immoo egaa qeerroowwan kun yeroo har'aa wabii miidiyaatti dhufuudhaan isaanis immoo yaadota gaggaarii nuuf qoodaa jiru baay'ee namatti tola. Hundi keessan viidiyoo kanarraa waan hedduu akka argattan abdii guddaa qabna. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota wabii miidiyaa ammas immoo qeerroo addaa egaa nama kabajamaa fi jaalatamaa kennaattan sin dabarsaa. Hundi keessan viidiyoo kana yoo ilaaltan garuu riikardii haaraa galmeessisuu qabna. Jaalatamtoonni fi hirmaattonni wabii miidiyaa jalatti argamtan walitti deebinee jirra jechuudha. Tolee guyyaan irraa guyyaa addaati. Wabii miidiyaa madda beekumsaati, madda jijjiiramaati waan ta'eef hundi keenya iyyuu jijjiirama akkuma barbaadnu wantoota nu jijjiiran yeroodhaan barachuudhaan viidiyoowwan gallakkifamu laayikii sheer gochuudhaan hiriyoota keenya akkuma jaalannu dhaqqabsiisutu nurraa eegama jechuudha. Tolee gaafiin keenya amma immoo anitti aanu namoonni kuuwwan ni milkaa'u namoonni kuuwwan immoo sababiin isaanii milkoofne maaliidhaaf kan ta'e hundi keenya ni beekna jechuudha. Oolmaa keenya guyyaa guyyaa irratti ni argina. Oolmaa namni baay'inni keenya gama feesbuukii yeroo seenne wantoota addaa ormaaf koomentii kennuudhaaf kan kaanu hedduu keenya jira. Ofii keenyaaf koomentii osoo hin kennine namaaf koomentii kennuu kan deemnu hedduu keenya jira jechuudha. Baay'inni namoonni sababiin isaanii milkoofne maadha wanta hojjetan irratti fedhanii dhabu jechuudha. Fedhanii dhabuu kaka'umsa hin qabanii ofitti amanummaa hin qaban jechuudha. Namoonni kan milkaan gara fuulduraatti deemanii jireenya isaanii yeroo gabaabaatti milkeessuu kan danda'an aarsaa hedduu kaffaluudhaan obsa qabaachuudhaan gara fuulduraatti deemuu kan danda'an. Maadhaaf wareegama iyyuu kaffaluu kan danda'an ni jiru. Maadhaaf jijjiiramuudhaaf jechuudha. Warroonni wareegama kaffaluu hin dandeenye warroonni obsa hin qabanne jireenya isaan jiraatan maadha wal fakkaataadha jechuudha. Guyyaan irraa guyyaa qidaamiiti yoo ta'e torbeen hedduun itti naanna'ee dhufu maadha guyyuma wal fakkaataadha jechuudha. Kanaaf hundi keenya wabii miidiyaa jalatti warri argamnu yeroodhaan viidiyoowwan isin bira ga'u laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan viidiyoowwan addaa fudhachuu akka dandeechan asumaan dhaamsa kootii turtii gaarii galatooma. Yooyaa kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni wabii miidiyaa guyyaa har'aa qeerroowwan adda addaa wabii miidiyaatti dhufuudhaan guyyaa har'aa yaada addaa nuuf qoodanii jiru. Kabajamtootaa fi warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan egaa hundi keessan laayikii godhaatii obbiraa simbira akka ga'uu barbaadan mallattoo bilbilaa ishee fakkaatu tuqaatii olii gochuun dagatina. Guyyaa guyyaan viidiyoon keenya yoo hojjennu simbira ga'a waan ta'eef. Kanaaf hundi keessan immoo viidiyoo har'aarraa waan hedduu akka barattan abdii guddaan qaba. Guyyaa har'aa immoo qeerroowwan babbareedoo yeroo isaanii aarsaa gochuudhaan bakkee kanatti dhufuudhaan yaadota garaagaraa nuu qoodanii jiru. Egaa namoonni baay'een yeroon warqiidha warroonni jennu kanaan dura ni jirra jechaadha. Yeroon akka warqeen taane beekutu sunirra jiraata. Yeroon lubbuudha. Namoonni baay'een yeroo warqiidha jechaa turre yookaan immoo jechuurraanis ni argamna. Yeroon garuu warqii miti. Yeroon maalinni lubbuudha. Namoonni baay'een maaliif warqii bituu ni danda'u yoo hojjetan, yoo jijjiirama gaarii fidan, yoo isaan qabeenya horatan warqiin maal ta'a bitamuu ni danda'a. Garuu lubbuun
bitamuu hin danda'u. Namoonni fakkeenyaaf kaleessa har'atti deebisuu dandeessan yoo kaleessa har'atti deebistan dhuguma yeroo warqeedha. Yoo immoo kaleessa deebisuu dhiistan fakkeenyaaf kaleessa har'atti deebisuu dhiiftan yeroon keessan lubbuu keessan ta'uu dandeessu. Sababiin isaas namni tokko lubbuu tokko deebisuu waan hin dandeenyeef. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni maatii wabii miidiyaa hundi keessan immoo egaa guyyaa har'aa qeerroowwan kun egaa miidiyaa keenya irratti affeeramanii guyyaa guyyaadhaanis immoo wantoota garaagaraa isinii affeeruudhaan waan isin beekumsaadhaaf yoo tattaafattan viidiyoo kana laayikii gootanii yoo waan irraa barattan immoo namoota qooduun dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Hundi keessan immoo warroonni guyyaa har'aa affeeramtanii dhuftan maqaa wabii miidiyaatiin galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Hundi keessan naaf galatoomaa bakka guddaatti akkan isin argu abdii guddaan qaba. Galatoomaa horaa.